shamarran oguu baratte barsiisuun akka waan hin jirree baqa akkas ilaalan. Shamarran majlisa gadhaabdee barsiisuu jirtu hin dhageenye. Shamarran assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahibbatii fillah akkam nagaa fayyaa jirtu baga jiraattanii as geessan isin jecha inshallah. Viidiyoon kiyya kun shamarran islaamaa laallata. Shamarran muslimaa ilaalata. Shirgoodha biraan nagaa jechuun barbaada inshallah. Shamarran hedduu jira. Shamarran sahaaba Sumayyaa haadha Ammaar fa'aa Aishaa binti Abi Bakri fa'aa radiyallahu anha warra kanaan gadhaabate. Aishaan radiyallahu anha warda isa meeqa odeessite hadiisa 2,200 odeessite. Barattee alayhi salaatu wassalaamii odeessite akkasuma barsiisaatis turte. Yeroo amma jiru tan keessatti shamarran keenya baratanii namni barsiisan jira laata? Jiru. Akka biyya teenyaatti akka Oromiyaatti illee haa ta'u akka biyya teenyaa yeroo ammaan tana majlisni shamarran yookaan shamarri dhaabdee akka ulamaa'ii biyya teenyaa gurguddoo sana barsiisuu jirtu ni jira hin jiru. Barnoonni shamarran baratan afaan salaataatii fi gaafii qabrii keessaatiif kana qofa no. Hawwan salaftoota seenaa ajaa'ibaa hojjetan. Fakkeenyaaf haadha Imaam Ahmad yoo fudhanne fi hanga beektu mana barsiiftee Imaam Ahmad haan gartee akka inni baratee biyya tanaaf fakkeenya ta'u goote. Har'aan tana shamarran akkasii qabnaa nuti. Toora Imoo kanarratti irra hedduun shamaraaf baratu jira. Maaliif karattaaf? Quraana gusnaam quraana fixuu qofaa. Gaafiin tun gaafiin ani shamarran islaamaatiif dhiyeessuudha. Har'a isin eessa jirtan? Nuti eessa jirra? Jettanii itti yaaduu qabdan. Shamarran baratanis ni barsan. Fakkeenyaaf Ayyuu Aishaa fudhaa radiyallahu anha. Aishaan barsiisaa turtees sahaboota waliin qabdee. Akkuma Nabiin alayhi salaatu wassalaam barsiisaa turaniinis akka sanitti har'aan tana hawaasa keenya keessatti wanni beekamu shamarran oguu baratte barsiisuun akka waan hin jirree baqa akkas ilaalan. Hanga ammaatti walgeenya shamarran majlisa gadhaabdee barsiisuu jirtu hin dhageenye. Shamarran quraana buustee xiqqoo qaraate heerumte ilmaan dhalte akkas. Shamarran keenya baradhaatii barsiisuu yaala. Akka Aishaa san taha shamarri warra ammaan duraa gahee guddaatiin keessaa qabdi. Teenya ta'ammaa tunis gahee san bahachuu ni dandeessi garuu bahachuutti hin jiran. Shamarran ammaan tana yoo baratan yookaan namni kan barate usula buluuqa achi biran kutu. Shamarran baratanii galma gahanii ilmii barsiisuu jiran hin jiruu jechuudha. Hanga ammaatti hin agarreen. Maaliif ta'e kun? Barsiisuun hin ta'u shamarran ni ta'a. Fakkeenyaaf karaa Imoo fudhannee markazoota hedduu jira. Markazoota hedduu keessa irra guddaan shamarran. Gariin hogga biyya galtanii dhiisti, gariin hogga quraana buustanii dhiisti, gariin hogga heerumtanii dhiisti qaraatee jechuudha. Warra biyyaaf bu'aa buusu ta'a malee warra biyya ba'aa ta'u akka hin taane jechuun barbaada shamarran keenya. Barattanii warri baroota jirtanis barnoota jabaadhaa. Warri barachuu haatanis sirriitti barnoota isinitti jabaadhaa baradhaatii galma gayaa. Ayifii fi huruufa qofa qaraatanii dhiisina shamarran keenya. Wallaahi hin qofa qaraanii dhiisuun faayidaa ni qaba hin qabu. Hanqina gama shamarran baratanii barsiisuun hanqina guddaa keessa jira. Uummanni Islaamaa Itoophiyaa yookaan Oromiyaa bakka halas miti akkuma walii galaattu. Hanqina keessa jira maaliif shamarran baratanii digriidhaan hojjettoota mootummaatti hammalee baratanii diin habarsiisan hin jiru jechuudha wanta biyya teenya keessa. Wanni kanaafuu hanqina akka hanqinaan laaluu qabdan isin jecha inshallah hanga sagantaa biraatiin walitti deebinu. Nagaa naa tola isin jecha viidiyoo sana isin tola share godhaa bakka nama hunda biraan gaa isin jechuun barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.